Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffatoota Sagalee Ameerikaa. Sagaleen Ameerikaa Sagantaan Afaan Oromoo raadiyoodhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televiziyooniidhaan Itiyoophiyaatiin kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istiidiyoo 53 irraa kan isinii darbudha. Guyyaan irraa Wixataa onkoleessa 4 bara 2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 24 bara 2014 keessummeessaan keessan Ambafqaaduu Morodaati. Gulaalaan qophii kanaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniif immoo qindeessitee daddabarsitu Tegisti Gammeeti, piroodiyoosariin keenya kan qophii kana amma isiniin gahaa jiru Nugusuu Taammireeti. Oduu har'aaf kan nuuf dhiyeessitu immoo Tuujubee Horaati. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed wal waraansi biyyattii waggaa tokkotti dhiyaataa innaa jirutti waggaa 5 ittaanuuf biyyattii geggeessuuf irbuu seenan. Paartiin Abiy badhaadhinni jalqaba waggaa kana filannoo qeeqirratti dhiyaateef paartileen mormituu ennaa tokko dhiisanii keessaa ba'an garuu taajjabdoonni hangi tokkoon isa durii caalaa akka gaariitti geggeeffame jedhameen filannoo paarlaamaa injifachuun labsamee jira. Kan bara 2019 badhaasa noobeelii nagaa badhaafaman Abiy innaa wal waraansa Tigraay naannolee biyyattii kabirootti babal'achuu hookkarri gosoota gidduu lubbuu galaafataa innaa jirutti kanneen haala jiru to'atan akka beeksisanitti mootummaa hacuucaan deebi'aa jira jechuu isaaniin rakkoo guddaan isa mudatee jira. Gulaalaa gameessi marsariitii Itiyoophiyaa Insaayidar jedhamu Tasfaalem Waldayees to'annaa poolisii jala jiraachuu gabaasaaleen sabaa himaa beeksisanii jiran. Waahiloonni Tasfaalemii firiyoonni isaa akka jedhanitti erga sanbataa qabee eessa akka jiruun beekamu garuu poolisiin hidhamuusaa BBC'f mirkaneessuudhaan yaadda'uun akka irra hin jiraanne ibsee jira. Poolisiin ibsatti dabalaan kennine Tasfaalem to'annaa jala oolee yeroo gabaabaa booda daayirektarri olaanaan waaltaa Advancement of Rights and Democracy jedhamu Bafaqaaduu Haayiluu akka jedhanitti Tasfaalem erga ayyaana irreechaa kan Finfinnee keessaa gabaasee booda achi buuteensaa dhabame. Bafaqaaduun ergaa Tiwiitarii maxxansaniin Tasfaalem ayyaana irreechaa bishooftuu kan dilbataa gabaasuufis karoorfatee ture jedhan. Erga ayyaana irreechaa Finfinnee gabaasee booda Tasfaalem viidiyoo hirmaattonni bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed qeequun dhiyeessan fuula feesbuukii marsariitii Itiyoophiyaa Insaayidar jedhu irratti maxxansee ture. Tasfaalem kanneen marsariitii irratti barreessan 6 gaazexeessota 3 bara 2014 keessa himannaan hookkara kaasuuf shororkeessummaa irratti dhiyaachuun hidhaa keessa turan keessaati. Waggaa tokko hidhamee booda irra gadhiifame. Bloogaroonni salgan dhaaba mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ biraa bara 2015 badhaasa walabummaa pireesii addunyaa argatanii turan. Lootee seentonni Booko Haraam jiraattota gandeen Naayijeeriyaa giddugaleessa kaabaaf maallaqa kennanii mootummaa takka duulan dadammaqsuudhaan hawaasaalee hedduu naannoo sanaa qabachuu isaanii mootummaan naannoof koomishinii odeeffannoo mootummaa Rooyitersitti himanii jiran. Gareen Islaamummaa kun duraan kaaba gama bahaa biyyattii keessatti kan heddummaatu yoo ta'u kutaa Niijer naannoo magaalaa guddoo federaalaa waldaangeessutti siquun sochiin waraanaa kan farra shororkeessummaa hojiirra jiraachuusaa beeksisaa innaa jirutti babal'achuun garee kanaa yaaddessaa ta'ee jira. Kan Abuujaa daangeessu mootummaa naannoo Shiroroo kan naannoo kutaa Niijeriif dura taa'aa kan ta'an Suleemaan Chukubaa akka jedhanitti loltoonni Booko Haraam yeroo ammaa yoo xiqqaate naannolee 25 keessa jiru. Waraanni biyyattii baatii darbe akka jedhetti loltoonni Booko Haraam 6,000 dhiyeenya harka kennan jechuudhaan kunis tattaaffii farra lootee seentummaa waraanni geggeessee jedhan. Chukubaan mootummaan federaalaa lootee seentummaa kanatti duuluuf loltootatti dabalaa gamasitti akka ergu gaafataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa Sagantaa Afaan Oromooti. Kan Afgaanistaaniin bulchaa jiru Taalibaan humnoonni isaa nagaa eegsisan caasaa ISIS kan Kaabul konyaa Khoraasaan keessaa barbadeessuusaaf finxaaleeyyii gamasii mara ajjeesuusaa Wixataa har'aa beeksisee jira. Weerarri halkan edaa kan dhaga'ame masjiida magaalaa galma mootummaa keessa jiru Iid Gahaa cinatti dilbata kaleessaa boombiin dho'e siviilota lammiiwwan Afgaanistaan 8 galaafatee yoo xiqqaate 20 madeessee jira. Haleellaa masjiida irratti raawwatame sanaaf duulinni ISIS irratti geggeesseen ta'uu Taalibaanis haa ta'u gabroon itti gaafataman fudhanne. Maadheen Daa'ish guutummaan barbadaa'e miseensonni Daa'ish kanneen achi turanis duula murteessaa fi
milkaa'e kan humna addaa Taalibaaniin geggeessameen ajjeefaman jechuudhaan dubbii himaan Taalibaan Zabihullaa Mujaahid beeksisaniiru. Jiraattonni Kaabuul walitti bu'iinsi hamaan naannoo Kaayirihaanitti geggeessamuu isaa mirkaneessuudhaan halkan guutuu dho'insaaf dhukaasa qawwee hedduu dhagahuu isaanii dubbatan. ISIS ka Taalibaan jedhe kanarratti yaadan kennine. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan walgahii michummaa gamsadii irratti argamuudhaaf gara Faransaayitti qajeelanii jiran. Imalli isaanii sun michummaa biyyoota Atlaantikii gamaa hammaataa adeeme irratti fuulleffata. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kan Faransaay waliin michummaa dhuunfaa cimaa qaban Biliinkan imala kan hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Faransaay gidduu jiru fooyyessuu yaaluuf itti fayyadamu jedhan. Dippiloomatiin gameessi Yuunaayitid Isteetsi kun gumii ministeerotaa kan jaarmayaa walta'iinsa dinagdeef misoomaa geggeessuuf jiru. Walga'iin kunis onkoloolessa 5 hanga 6tti kan geggeeffamu yoo ta'u hundeeffamuu waggaa 60ffaa dhaabichaa waliin walirra oola. Biliinkan ministeera dhimma alaa Faransaay Jean-Yves Le Drian waliin Paaris keessatti mari'achuuf jiru. Faransaay amajjii 1 hanga waxabajjii 30 bara 2022tti gumii gamtaa Awurooppaa pirezidaantummaadhaan hoogganuuf jirti. Ministeerichi Biliinkan hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Faransaay gidduu jiruuf barbaachisaa ta'e dhimmootii nageegumsaa biyyoota naannoo Paasifik rakkoo jijjiirama qilleensaa dandamachiisa dinagdee kan weerarri COVID-19 fide hariiroo biyyoota Atlaantik gamaaf michoota kanneen biroo waliin waa'ee rakkoo addunyaa mudateef carraawwan jiran mari'achuuf jiru jechuudhaan ministiriin dhimma alaa ibsa jimaata darbe baaseen beeksiseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa sagalee Ameerikaa Sagantaa Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffatoota Itiyoophiyaa Ertiraaf Jibutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya qophaa'aniitti ceenu. Itoophiyaan guyyaa har'aa mootummaa haaraa hundeessitee jirti. Akkuma kanaan obbo Taaggasee Caafoo Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa yommuu ta'an, aadde Loomii Badhoo itti aantuu Afyaa'ii mana maree bakka bu'ootaa ta'aniiru. Dr. Abiy Ahmed muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Obbo Aganyoo Tashaagarii Afyaa'ii mana maree federeeshinii aadde Zaharaa Omad immoo itti aantuu Afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'anii muudamaniiru. Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Bu'aa filannoo guutuu biyyoolessaa marsaa 6ffaa waxabajjii darbe Itoophiyaan gaggeessteen har'a mootummaan hundeeffamee jira. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataas waggoota 5 itti aananiif Afyaa'ii fi itti aantuu Afyaa'ii ta'uudhaan kan mana maree kana hoogganan filataniiru. Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan obbo Taaggasee Caafoo ammas irra deebiidhaan Afyaa'ii ta'anii akka itti fufaniif kan muudaman yoo ta'u, Afyaa'ii caffee Oromiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan aadde Loomii Badhoo immoo itti aantuu Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa duraanii obbo Aganyoo Tashaagar Afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan kan muudaman yoo ta'u, naannoo Affaar irraa aadde Zaharaa Omad itti aantuu Afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan muudamaniiru. Paartiin badhaadhinaa pireezidaantii paartichaa Dr. Abiy Ahmed Alii muummee ministeeraatiif kaadhimummaadhaan dhiyeessee mirkanaa'ee fi muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Hundeeffama mootummaa har'a gaggeeffame irratti haasawaa kan taasisan pireezidaantiin Itoophiyaa Saalawarqi Zawudee manni maree har'a bifa haaraadhaan hojii eegalee fi mootummaan hundeeffame kun bu'aa filannooti jechuudhaan ibsaniiru. ባሳለፍነው በ2013 በጀት ዓመት የነበረው አፈጻጸም
Bara baajitaa 2013 dabarsinetti raawwiin ture muddama hedduu keessa ta'ee kan raawwatame ta'us filannoowwan kanaan dura gaggeeffaman irraa waxabajjii darbe Itoophiyaan filannoo marsaa 6ffaadhaaf gaggeessite ulaagaalee hedduun filannoo darban irraa addadha. Filannoon kun biyya keenyatti filannoo bilisaa gaggeessuudhaaf dhaabbilee dandeessaniif bu'uura kaa'ee darbuun cinatti fuuldurattis filannoon bilisaaf walabaa akka gaggeeffamuuf bu'uura cimaa kaa'eeraa jechuun ni danda'ama jedhan pirezidaantiin Itiyoophiyaa. Adeemsa hundeeffama mootummaa raawwatame irratti paartiilee siyaasaa morkattootaa dubbisneerra. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira Koongirensii Federaalaa Oromooti. Mootummaan har'a hundeeffama mootummaa kanaan duraarraa addummaa hin qabu jechuun ibsu. Adeemsa isaas ta'ee xumura isaa har'aa yeroo ilaalamee jiru isa kanaan duraarraa wanti adda ta'ee mul'atu hin jiru. Paartiin adda waa'ee mataa isaa garagalchee badhaadhina jedhee of moggaasee irraan ala kan inni aangoo qabatee irra ture. Amma aangoo sana mirkaneeffate dimokiraataa ta'uullee hin jalqabne. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessatti paartii tokko duwwaatu mataa isaatiin ofiin dorgomeetu ofii isaatii akka mo'atetti labsameetu bahee biyya iddoo adda addaati. Fakkeenyaaf Somaalee keessattis paartileen gadhiisanii baqatanii bahanii warri keessatti hirmatan illee ogguramneerra jedhaniitu iyyata godhaa turanii. Kanaaf manni maree amma hundeeffamaa jiru kunis kan kanaan dura Mallas Zeenaawii fa'aa gaggeessaa turan irraa waanuma adda ta'ee mul'ate argame hin jiru. Yaa'ii ariifachiisaa guyyoota lamaan darbaniif gaggeessuun paartii biyya bulchaa jiruu fi har'a mootummaa hundeeffate paartii badhaadhinaa waliin hojjechuudhaaf kan michoome paartiin Izeemaas yeroo sirriitti murtee boonsaadha jechuudhaan ibseera. Obbo Yeshiwaas Asaffaa dura taa'aa paartii Izeemaati. ፓርቲዎችን ብቻ አይተን አይደለም ሀገራችንን አይተን ነው የሚወሰነውና ከገዢው ፓርቲ ከብልጽግናም ጋራ ከሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋራ አገር ለማዳን አብረን እንሰራለን የሚለው ውሳኔ ፓርቲሌ ቆፋ ይላል ሚቲ ከንከነ ሙርቴስኔ ቢየኬኛፍ ጀኔቲ ፓርቲ ቢየቡልቹ ፓርቲ በዳና ወሊንስቴ ፓርቲሌ ሲያሳ ከነም ብሮ ወሊን ቢየ ረኮ ይራ ኦልቹፍ ሙርቴን ወሊን ወጀቹ ሙርቴ ባየነመ ቦንሱዳ ሙርቴን ኩን መንዲ ኩን ከነቲ ገለቴፈሙ ቀቡዳ kana durstootni paartilee siyaasaa kanneen biroo dhimma kana akka nuuf hubatan ni barbaanna isin waliin hojjechuu ni barbaanna jechuun fedha. Hundeeffama mootummaa har'aa irratti pirezidaantiin Itiyoophiyaa Saalawarqi Zawudee miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa hawaasa bakka isaan buufate itti dhiyeenyaan rakkoo isaa hordofuu fi furmaata kennuufiin ka'umsa jeequmsaa fi rakkoo waan biyyattiitti uumu hir'isuu fi hambisuu irratti dirqama akka qaban hubachiisaniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa Sagalee Ameerikaa Sagantaa Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffatoota Itiyoophiyaa Ertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Mootummaan Itiyoophiyaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin akka dursamu labseera. Dr. Abiyyi dargaggootaa fi carraa hojii uumuu, rakkoo qaala'insa jireenyaa furuu akkasumas nagaa buusanii biyyattii keessatti jireenyi fooyya'aan akka dhufu gochuu akka ta'e dubbataniiru. Dargaggoonni haasaa kana irratti haasaan godhan irratti yaada maalii qabu? Biyyoottan yookaan magaalotaan lixa biyyattii keessaa Amboo, Naqamteedhaa fi Asoosaa irraa dargaggoonni waan jedhan qabu. Naakoon Malkaatu qophii kana qindeesse garasitti ceena. Maqaan kiyyaa Abnas jedhamaa kanan jiraatu magaalaa Ambooti.
mootummaan keenya biyyi filatamuu isaatti baay'ee nutti dhaga'amee duraanicha dargaggoota Oromootiin dhufee ammas dhufee jiraachuu qabaa deebii immoo dargaggoota irratti hojjechuu qabaa dargaggoota hojii adda addaa nu uumuu qabaa gadi bu'ee waan jiru rakkina keenya nu ilaaluu qabaa amma isaanii jiraatu jenna baay'ee gammanneerra. Maqaan koo Gammachiis Gulummaan jedhama. Dhalataa godinoota gabaa magaalaa Naqamtee filatamuu mootummaa ilaalchisee filatamuun isaa baay'ee nu gammachiiseera. Sababni isaa biyyi keenya biyya dimokiraasii ta'uu ishee tokko calanqee kan nutti argisiisu ta'uusaa baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'u malee mootummaan erga filatamee booda amanaa uummataa qabateedha kan inni hojjechuudhaaf qabu. Sababni isaa kan inni filame uummata kanaanidha. Jeequmsi kanaan dura ka'ee namni buqqa'u inni kaanee hojjetee akka inni hin jiraanne kan godhan baay'ee ture. Kana mootummaan bakka itti sirreessee kan hojjetee kan dafu dakkee kan baratu baratee nagaadhaan nageenyi isaa eegamee rakkina nageenyaa sodaa nageenyaa osoo hin qabaatiin hojjetee akka bulu mootummaan kana tumsa akka inni godhu baay'ee barbaanna. Mootummaan kan inni tumsa inni godhu kun immoo kan isaa qofaa osoo hin taane kan uummata matasaallee barbaachisaadha. Lammaffaa qaala'insi jireenyaa baay'ee guddaa jira. Mootummaan kana maal gochuudhaaf qaba bakka jiru hundumatti qaala'insa jireenyaa kana isa gochuudhaaf qaba jecha sirreessuudhaaf qaba. Inni sadaffaa hojii dhabdooti baay'ee jiru carraan hojii uumamuu irratti rakkina guddaatu jira. Hojii dhabdicha kana maal gochuu mootummaan hanga danda'ametti qofaa isaa osoo hin taanes abbootiin qabeenyaa gurguddoo warshaa qabanii carraa hojii dargaggootaaf uumanii mootummaan dargaggootaaf uumee dargaggoonni hojii hojjetanii karaa itti biyya isaanii gabbisanii biyya isaanii guddisanii nageenya biyya isaanii eeganii akka tumsa mootummaan godhu kana dhaamuu barbaada. Galatoomii maqaan kiyya Ayyub Yaa'iyaan jedhama. Naannoo magaalaa Asoosaarraati. Mootummaan aangoo qabate kun dargaggoon keenya baay'inaan akka jiranitti mootummaa kanarraa hedduu abdii godhatanii jiru. Mootummaan kun erga waggoottan dhufan waggaa 5 kana gidduutti abdii guddaatti godhatanii jiru. Amma dargaggoon akka yerootti hojiitti bobba'anii hojjechuu fi egaa waan guddaatu irraa eegama jechuudha mootummaa kanarraati. Dargaggoonni Asoosaa akka jiranitti baay'inaan nagaa dhiyeessisuun akka jirutti bobba'anii jiru. Halkanis guyyaa sutuun jedhanii nagaa ofii masaatiniitiin eegsisuun bobba'anii jiru. Baay'inaan immoo itti fufa jedhanii yaada kanaan booddeessa. Almaasirruun jedhama. Naqamtee mootummaan kun immoo hojii dhabaa irratti qaala'insa jireenyaa irratti akkasumas haala nageenyaa irratti hojjetee baay'ee dargaggoota irratti wal qabatee hojiin tokko uumameefi hojjetanii baay'inatti tola. Tasgabbiin keenya haaluma qaala'insa jireenyaa mootummaan kun nuuf irraa baay'inatti tolachaa. Maqaan koo Teellisaa Dhugumaa jedhama. Jiraataa magaalaa Ambooti. Muummichi ministeeraa filatamuun isaa argeera karaa miidiyaaleerraan. Hedduun anis gammade. Maaliif jenna? Mootummaan haaraa kun mootummaan jiru kun amma dargaggootaaf hojiiwwan adda addaa akka uumu nageenya bakka adda addaatti dhaga'amu kan akka kabachiisu akkasumas immoo hojimaata adda addaa kan jalqabame jira. Isaan akka tumursiisuu fi waan akka sinaan adda addaa. Isaan sudaanis immoo dargaggootaaf irra caala dargaggootaaf karaa hojiiwwan adda addaa akka uumamuu fi waan akka sinaan eegamu. Waabtaamuu Ahmed jedhama. Jiraataa naannoo Asoosaati. Hojii dhabummaa keenyatoota irratti rakkina baay'eetu jira. Carraa hojii uumuu qaba. Waxaatonni amma sa'aatii kana irratti abdii kutatanii mana caatiitti galanii jiru. Kanaafuu hojiin waxaatotaaf yoo hin uumamne waxaatonni abdii kutachaa deemu. Kanaafuu carraa hojiin banamuu qaba jedhee yaada. Irreecha hora Finfinnee baranaa isa bara fulbaana 22 bara 2014 kabajame kana irratti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman hirmaachuu isaanii qopheessonni sagantaa kanaa hin dubbatu. Haa ta'u malee kabajii ayyaana kanaa irratti namoonni mootummaa biyyaa bulchaa jiru balaaleffatanuus sagaleen isaanii dhagahamaa ture. Kana irratti Tsahaayii Daamxoo ammas gabaasa qabdi gara Tsahaayiitti dabarsa.
Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee Dololoo Buddeenaatti fulbaana 22 bara 2014 kabajame waggaa 150 booda erga hora Finfinneetti irreeffatamuu eegale yeroo sadaffaadhaaf akka bara kana irreeffatame qopheessitoonni sagantichaa ibsaniiru. Ayyaana Irreechaa hora Finfinnee irratti godinaalee Oromiyaa garaagaraa kutaalee hawaasa guutuu biyyattii keessaa dhufan biyyoota ollaa fi addunyaarraa kan dhufan ayyaana kanarratti qooda fudhataniiru. Kabaja ayyaana Irreechaa kanarratti dhaadannoowwan paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa fi mootummaa balaaleffatu bal'inaan dhaga'amaa tureera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sabaa himaa mootummaatiif akka ibsanitti Irreechi hora Finfinnee biyyattiin yeroo sababa adda addaatiin muddama keessa jirtutti kabajamee jedhan. ከ3 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ህዝብ የታደመበት Uummata miliyoona 3 oltu hirmaate ayyaana kanarratti yeroon ammaa kun sababoota adda addaatiin baay'ee rakkisaa kan turanidha. Garuu qindoomina uummataatiin wal hubannaa fi miira obbolummaatiin ayyaanichi nagaan kabajameera jedhan Aadde Adaanech. Aadde Adaanech itti dabaluudhaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetti torbaan Irreechaa jechuun sagantaalee garaagaraatiin ayyaanichi kabajamaa tureera jedhan. የአዲስ አበባ ህዝብ በተለያየ መንገድ በዓሉን Uummanni Finfinnee karaalee adda addaatiin ayyaanichi akka haala ho'aadhaan kabajamuuf ayyaanichi kan ittiin wal faana hiriiranii fi obbolummaan ittiin cimu gochuudhaaf qophii taasisaa tureera. Kanarra darbuudhaanis Irreechi maal akka ta'e sirriitti beekamuu fi hubatamuu qaba jechuudhaan waltajjii qophaa irratti kallattiidhaan hirmaachuun mari'achaa tureera. Aanolee fi kutaalee bulchiinsa magaalaa dabalatee magaalota ollaa waliinis ta'uudhaan sagantaa adda addaa qopheessuun kennaalee garaagaraa waliif kennuudhaan wal eebbisaa fi kabaja waliif qaban yeroo isaan mul'isaa turan argineerra. Kun gammachuu guddaa nu keessatti uumeeraa jedhan Aadde Adaanech. Sagalee mormii fi dhaadannoo balaaleffannaa mootummaa hirmaattonni kabaja ayyaana Irreechaa taasisan ilaalchisuudhaan Aadde Adaanech ibsa kennaniin miiltoo garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'e shaneen namoonni inni erge ayyaanicha jeequuf carraaqqii taasisanii turan garuu duudhaa fi sirni Irreechaa kanan eeyyamuu jedhan. Aadde Adaanech shanee jechuudhaan kan waaman waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamurraa hanga yoonaatti dhimma kanarratti wanti jedhame hin jiru. Irreecha bara 2014 hora Finfinnee fi hora Arsadii kabajame bakka kabaja ayyaanichaatti argame gabaasuudhaaf Sagaleen Ameerikaa qopheessitootarraa heeyyaman arganne. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa Sagantaa Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoophiyaa kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoophiyaa Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Ertiraaf Jibutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Guyyaa kaleessaa ayyaanni Irreechaa hora Arsadiittis kabajamee ooleera. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa akka jedhutti ayyaana kanarratti gara namni miliyoonii 5 ol ta'u argamaniiru. Biiroon aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuus immoo ayyaanni kun nagaadhaan xumuramuu isaa dubbatee ayyaana kana fuula duratti akkaataa diinagdee guddisuudhaaf itti fayyadamanuu irratti hojjechaa akka jiranu dubbateera. Jiraattonnis kanuma jedhu. Galmoo Daawwitii dhimma kanarratti gabaasa qopheessa qaba Bishooftuurraa. Dargaggoo Obsaa Caalaa jiraata magaalaa Bishooftuuti. Hojii gurgurtaa uffata aadaa irratti bobba'ee kan jiru Obsaan Irreechaa hora Arsadii kaleessa kabajame irraa warra fayyadame jedhu keessaa tokkodha. Bu'aa guddaa qaba. Nun warra uffata aadaa hojjetu miti warrumti guyyaa sana karaa irratti hojjetuufu Irreechi gama diinagdeetiin bu'aa guddaa qaba. Irratti hojjennee garuu
warra biraata irratti hojjeta malee magaalaa Bishooftuu keessatti baay'inaan ilaalla erga gabaa xumurree booda gadis baane karaarra kan dhaabbatu waan Oromoo kana qabatee caalmatti Oromoo caalaa warra biraati. Oromoo miti warra biraati fuudii nagdee ta'ee Irreechi tajaajilaa jira jechuudha. Nuuf immoo caalmatti nuni guutuutti isarratti bobbaanee waan jirruuf akka gaariitti fayyadamaa nu taasisee jira. Waggaa 2-3 kana egaa hojii kana jalqabne barreen gaddaa sababa dhukkuba Covidtiin waan qopheessine nurratti haafu malee caalmatti bareedaadha. Obsaan uffata aadaa ayyaana kanaaf qopheesse keessaa harka walakkaadhaa ol kan ta'u gurguruu hima. Parsantii 50 meeshaalee mana kana keessaa qabnu parsantii 50 gurgurreerra. Parsantii 50 gurgurre parsantii 50 yoo kuma laaltu kana manni kun guutuu ture dura. Amma parsantii 50 irra hin jiru. Dargaggoo Obsaan ayyaana kana gama dinagdeen fayyadamaa ta'uuf mootummaan qophii bal'aa akka qopheessuu malee gabaa guyyaa kana jiru sammuu sirnaan to'achuu qaba jechuun yaada isaa dubbata. Alex Badhaasaa Miidhassoo hojii gaggeessaa hoteelaa fi riizortii Piiraamidiiti. Innis ayyaanni kun faayidaan dinagdee isaa magaalaadhaaf qabu baay'ee bal'aadha jechuun dubbata. Tole irreechi ayyaanni irreechaa keessumattuu magaalaa Bishooftuudhaaf waggaa waggaadhaan ayyaana baay'ee eenyudha. Gama dinagdeetiin hojii ji'a 6 fi ji'a 7 hojjetamneetu guyyaa tokkotti hojjetamaa jechuudha. Qarshiin kun qarshii guddaadha. Qarshii guddaan ta'eef guddina magaalaatiif baay'ee murteessaadha. Akkuma beektan magaalaa Bishooftuu turizimiidhaan beekamtuudha. Waggoota 3-4 duratti kan jiranii fi amma kan jiru garaagarummaa guddaadha. Alex faayidaa dinagdee jiru kanas dorgommii itti uumuudhaan bu'aan irreecha irraa argamu akka ol kaafamu hojii biraati jedhe. Obbo Tashoomee Galaan waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuutti dursaa misooma tuurizimiiti. Irreecha hora Arsadii irratti namoonni miiliyoona 5-6 ta'an dhufanii hirmaataniiru jedhan. Keessattuu haala nageenya uummataa wajjin wal qabatee nageenyi tokkollee rakkoon nageenyaa uumamuu akka hin dandeenyetti jalqabarraa ka'ee bulchiinsa magaalaas ta'ee qaamni dhimmi isa laallatu hojii bal'aa irratti hojjechaa tureera. Haaluma kanaan uummanni nagaan bahee nagaan irreecha isaa irreeffatee galuu danda'eera. Kanaafuu rakkoon nageenyaa tokkollee toonomuun xumurameera jechuun hin danda'amu. Obbo Tashoomeen irreecha Arsadeef qophiin baazaarii kan duraan qophaa'aa ture maaf hafee gaaffii jedhuufis deebii kennanii jiran. Akka waajjira keenyaatti karoora egzibiishinii fi baazaarii qopheessuu hin qabna turre. Haala baratameenis yeroo kaanitti baroota darban keessa egzibiishinii iddoo itti uffanni aadaa fi nyaanni aadaa dhiyaatanii gurguramuu danda'an hin qopheessina turre. Barana haalota tokko irraa kaasee kana qopheessuu dhabuu keenyaan akka waa tokkotti qaawwii uumamuu danda'eera. Garuu immoo moor otoo jiraatee innis miidhagsuu fi ho'isuu keessatti gahee guddaa waan taphatuu fi hambara kana egaa otoo hin gaggeessin hafne irraa bara dhufutti ammarraa kaanee qophii keenya hin jalqabna. Namoonni aadaa irratti xiyyeeffatanii uffata aadaas nyaata aadaas irratti hojjechuu qaban akka itti qophaa'an asumarraan anis akka dhaamsaatti nan dabarsaaf jechuudha. Kana malees waajjirri aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuu sicha ayyaana irreechaa dhufuuf magaalaa qulqulleessuun mijeessuuf hojjetaa akka jiru simanii galmi aadaa magaalaa Bishooftuus bara dhufutti ijaaramee xumuramuuf karoorfame akka jiru ifoomsan. Hordoftoota keenyaa Sagaleen Ameerikaa bakkawwan irreessi irratti kabajame dhaqee gabaasuuf eeyyama gaafatee ture waan hin argatanii fi sirna ayyaanichaa kan magaalaa Finfinnee fi kan Bishooftuu bal'inaan gabaasuu hin dandeenye. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit magaalaa Bishooftuurraa. Kabajamtoota hordoftoota Sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo qophiin har'aaf qopheessine asumarratti raawwata waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffanna sagantaa boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa an Bafqaaduu Morodaati nagaatti.